Zinjibila maankaa shayii lama jechuunis hanga giraama 4tti guyyaa guyyaatti yoo soorata keenyatti daballee nyaanne sababa keemikaala jinjerool jedhamu of keessaa qabuuf fayyaa keenyaaf faayidaa hedduu qaba jedhama. Haa ta'u malee daa'imman waggaa 2 gadiif hin gorfamu. Akkasumas haadholiin yeroo ulfaa walakkaa maankaa shayii yookaan hanga giraama 1 qofa fudhachuu qabu. Kan waggaa 2 olii kanaan ala guyyaatti sooranni isaanii zinjibila daakuu zinjibilaa jechuudha. Hanga giraama 4 yookaan maankaa shayii 2 osoo itti daballee nyaanne faayidaa armaan gadii gurguddoo argachuu dandeenya. Isaan keessaas kan jalqabaa ol gurraa yookaan haqqee yookaan balaqqama yeroo deemsa konkolaataa akkasumas immoo haqqee yeroo ulfaa ji'a muraasa ulfaa keessatti haqqeef ol gurraa mudatan hir'isuuf hedduu gargaara. Kana malees dubartoota dhukkubbii marsaa laguu yookaan yeroo marsaa laguu dhufu baay'ee isaan dhukkubu hir'isuufis ni fayyada. Akkasumas immoo namoota fedhii nyaataa hin qabneef fedhii nyaataa fooyyessuuf daa'imman dabalatee fedhii nyaataa fooyyessuuf ni gargaara. Nyaati garaa keessaa daakamuu diduu yookaan daajeshinii akkasumas gogiinsa garaa kana malees immoo qilleensaan guutamuun bokokuu yookaan afuufamuu garaa ni hir'isa. Akkasumas dhibeewwan daddarboo vaayirasii fi baakteeriyaan dhufan fakkeenyaaf akka dhibee qufaa yookaan utaalloo nurraa ittisuuf mallattoo isaanii fooyyessuufis ni gargaara. Kana malees dhukkuba kulkulfannaa buusaaf lafee kan osteoarthritis jedhamu fooyyessuufis ni fayyada. Akkasumas immoo istiraappoo yookaan ispoortii erga hojjennee booda qaamni keenya maashaan keenya dadhabbii yookaan dhukkubbii yoo godhate isa kana fooyyessuufis ni gargaara. Akkasumas immoo namoota dhibee sukkaaraa qabaniif hanga sukkaaraa qaama isaanii keessa jiru to'achuuf illee ni gargaara. Kana malees faayidaa hedduu qaba. Kanaaf guyyaa guyyaatti namoonni umuriin isaanii waggaa 2 ol ta'an daakuu zinjibilaa fallaana shayii 2 soora isaaniitti osoo dabalanii gaariidha. Turtii gaarii galatooma.